Dubbii Hayyootaa Hayyuu Benjaamin Firankiliin. Namni obsa qabaachuu danda'u waan barbaadu argachuu danda'a. Dafanii rafuu fi dafanii dammaquun fayya qabeessa, badhaadhaa fi ogeessa nama taasisa. Qophaa'uu yoo dadhabdee kufaatiif qophoofta. Yoo natti himtee nan irraanfadha. Yoo na barsiiste nan yaadadha. Yoo na hirmaachiste immoo nan baradha. Yookaan waan dubbifamuu malu barreessi. Yookaan waan barreeffamuu malu hojjedhu. Qormaaticha hin kufne karaa dogoggoraa kudhanan baradhe. Wallaalummaan akka barachuuf fedha dhabuu qaanii miti. Haala gaariin kan hojjetame haala gaariin isa dubbatame caala. Waan sirrii bakka sirriitti dubbachuu qofa miti. Yeroo qormaatatti wanta sirrii hin taane dubbachuu dhiisuus yaadadhu. Gadi fageenya bishaanii yommuu ilaaltu miila kee lachuun fayyadamin. Hiriyyaan dharaa fi gaaddidduun yeroo aduun baatu qofa mul'atu. Warri hin miidhamne akka warra miidhameetti aga dubbatanitti agni hin argamu. Bilisummaa yaadaan alatti ogummaan hin jiraatu. Bilisummaa dubbiin ala immoo bilisummaan hawaasaa hin jiraatu. Gammachuun haalota alaa irratti otoo hin taane haalota keessoo sammuu namaa irratti hundaa'a. Dhalli namaa hawwii isaa keessaa walakkaan otoo argatee gidiraa isaa immoo dachaa taasisa. Nageenyi bilisummaan alaa mana hidhaa jedhama. Biyya lafaa kana keessatti du'aa fi gibira malee wanti dhugaatti dubbatamu hin jiru. Jireenya keessatti wanti gaddisiisan dafnee dulloomuu keenya fi turree immoo ogeessota ta'uu keenya. Of eeggannoo xiqqoon wal'aansa guddaa caalti. Guutummaan dhala namaa bakka sadiitti qoodama. Kan hin sochoone, kan namoota sochoofamanii fi kan socho'anidha. Baay'ee kan dubbatu baay'ee dogoggora. Waan qabanitti gammaduun hiyyeessa dureessa taasisa. Waan qabanitti gammachuu dhabuun immoo dureessa hiyyeessa taasisa. Dhugaan haaraan dhugaadha. Dogoggorri durii dogoggora. Namni jecha malee gocha hin qabne akka lafa boroo kan qoraattiin guuteti. Karaan nageenyaa kee ittiin mirkaneeffattu waraanaaf of qopheessuudhaani. Dhukkuba hundaaf dooktora bira, lola hundaaf abbaa seeraa bira, akkasumas dheebuu hundaaf qodaa bishaanii bira hin deemin. Jiraachuuf nyaadhu, nyaachuuf hin jiraatin. Namni oduu baay'isu gowwaa ta'uu dhiisuu malee namoonni isa irratti hundaa'an garuu gowwoota. Yeroon qisaasa'e deebi'ee hin argamu. Dooktora kee fi abukaatoo keetti waan dogoggoraa hin himin. Of gammachiisuuf nyaadhu, warra kaan gammachiisuuf immoo uffadhu. Waaqayyoo warra of gargaaran gargaara. Hiyyeessa ta'uun qaanii miti, itti qaana'uutu qaanidha. Gaa'elli akkaataa uumama dhala namaati. Namni hin fuudhin nama guutuu miti. Akka qaxxaamuraa tokkicha isa waa muruu hin dandeenyee waan waa'ee isaa hin arganneeti. Dubbisuun nama guutuu ni taasisa. Ati turuu dandeessa. Yeroon garuu hin turu. Akka waan waggaa 100 jiraatutti hojjedhu. Akka waan borduututti immoo kadhadhu. Ganama ganamaa haaromnee kaana. Yeroo hundaa waggaa 200tti warraaqsa gochuu qabna. Sababni isaas mootummoonni hunduu waggoota 200 boodaa ni dadhabu. Malaammaltummaa keessa seenus. Wanti hundumaa caalu kan ati diina keef kennitu dhiifama. Mormituu keef obsa. Hiriyaa keef laphee kee. Mucaa keef fakkeenyummaa gaarii. Abbaa keef amala namoota kabajuu. Harmee keef amala isheen ittiin boontu. Mataa keef kabaja. Nama hundaaf immoo gaarummaadha. Da'uwwan yookaan qorichi hunda caalu boqonnaa fi laguu nyaataa yookaan soomadha. Namni nageenyaaf jedhee bilisummaa wareegu lachuu isaafuu hin malu. Akkanumaan nama jibbuutti naman yoon jibbe sababa dhuunfaa qabaachuun qaba. Warri liqeessan warra liqeeffatan caalaa dandeettii yaadachuu qabu. Bishaan hammam akka nu barbaachisu gaafa boolli bishaanii goge nuuf gala.